jira. Afaan kee qabina dhaggeeffadhu namitti. Waan kun post ta'ee miidiyaa irra jira moo hin jiru waan kun abbooyaa jiru dhaggeeffadhu. Mee qoy mee naa obsa dhaggeeffadhu. Dubbii isaa miti nu biraan geettani uummata argee yoo waan irratti garaa nullee isinii wajji jirra maaltu dhibee uummata kana. Maaltu dhibee kunoo asirra deemanii tiriin. Mana sitti goona maali si goona jedhanii jiru warra diqaamaa dhalee jechuun jirani jecha isaa jedhee bichatti maa amantaniiti rabbi jedhe yoo inni jedhe. Ani bari waan tokko hin jedhee bichatti maa amantan silaan ta'ooya. Rabiyaa jirtanii ofii asli garagalchitanii deema asliin achi hin jiru quba isin hin qabu. Akkamitti quba qabne maali hin du'e hin jiru miidiyaa kana. Maaliif makiinaan kun akkana galfamuu dadhabe haa galumaa jettanii hin dubbatin haaree osan. Isin Oromoo gaafa namni du'ee fi gaafa wanti waa ta'e bicha ol kaatanii dubbachuu deemtan malee gisee sirnaati bakka sirnaatiitiin argamtan keessattuu uummanni koomando zeeroo irra jirtan yeroo ammaa kanarratti gisee mudhee beeraa moyti godhadhu Oromoon arrabsaa irraa si koomandoo sarrabsaa irraa moyti argamu. Asli baddaasi. Moyti argamu. Moyti godhe. Meerii ka jedhamu kana amma booda moyti hin banne. Yaada gaarii tokkoon qabu callistee nyanyanyanyan jetteete. Leeraa saba sorra jirullee atitti dubbadhu. Gaachana gammachuu dubbadhu. Gammachuu dubbadhu. Aywa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Egaan dheehina kana dhufe. Mee yaa dhaggeeffadha. Mee na kallara mee koometti gurbaa dooro jedha maal jedha ibsaan hudduu salemoo moo maali nu iyyaa. Dhaggeeffadha dubbii yoo door dhagaa deemanii baay'ee gaarii beektan yookaan wasira baanii nama waa jechuu osoo hin taane. Ustaas ibsaa makiinaan bitame galuu dadhabe gurgurame. Sila kana ta'e ammootu dubbii achi hafte san dhiisanii nabii keenya dubbiin keessa mi'aa jennaani tatarte dhiibnee tammaa dubbannaa jedhan biyya. Maaliin wanna tararra wal fixaa ooltan? Hadha ustaas ibsaa makiinaan fakkaataa sanii ummata maallaqni ummanni Harargee walitti qabe kophaa jira. Maallaqa sanii walitti daballee ustaasa kana maqaa ummata sikkoo mandootiin ummanni maallaqni ummanni Harargee walitti qabe sun hin jira. Ustaas ibsaa kana makiinaa fakkaataa sanii amma sa'aatii kana bituu dandeenya jettanii waan mari'atu qabdan ganaa waan tarerratti maakiin kakkanaati asliin kakkanaati waan akkanaatu hojjetame maa waan tare haasoftan waan tare wanni tare hadha waan as jiru kana amma bakka teettan kanatti ummanni agattii tanaa waan wayii qabxii ijooyi mari'adhaati akkasitti deemaa isin jechuu barbaadeete. Galatoomi dhageeffadhu. Kada bartee miti. Ila erga godhame wanni kuni dabareen qabu. Waan kana namatti dhabaniiti humnatti dhabaniiti gurgurame malee jarana jaalatameeti. Kennaa namni siif kenne tokko ni jabaataa bar. Kennaa namni sii kenne san iddassi jedhaa barkaati ganaa deebitee kennaa san sirraa fudhatanii bakka san ka biraa osoo sii buusanii kamtu dassi jedha beetaati. Dassi jedhu ana akka mataa kiyyaatti sitti hima. Kennaa san iddasna jedha yoomillee san das bakka sanin fudhadhan. Warri maqaa sirkaa baantu immoo salana mideemiti ilma shaarmuxaa sirkaaniin irraa fudhateeti daldallaan ilma shaarmuxaa. Kun ishee kana ishee ibsaa caala ummata shaarmuxaa. Jiqaala. አንድነት ነው እኮ አርሲ አንድነት ነው እኮ ጋባ ኛታ የት ጋባ ማኪና ማል ከኢትዮጵያ ቢሻን እንደሙ ጅርቲን ፈቃድ አይ ኦሮሞ ይመጃለተኒ በር ዋ በለሱ ዱጋሼ ከከና በለሱ ዳፍቲ ማኪናን ጋዛ የት ማኒ ነቆይ ካኒ ሺያሚን ብሮ አጅራ እንገለ አከሚት ከናን አዳ ቆይ አጂ ጋትኒ ከሺያሚን ብሮት ነቀሙ ጅሩቱን ከናን አዳ Maaki jibda maa warsoo bena kanatti maa warsoo bujaaratan sobaan duraanii yoo kana gabrummaa jala sin oolchee bara osoo fakkeessitanuu osoo arraba qoqaa ilkee adii walitti mul'istanuu maaki jibuu jaalatan kanatti kijibni kun maal isin fayyadatina qoya Oromoo maaki jibdan maa dhugaa sheeka kanaa waalu bakkanatti asliin dubbate rabbi dubbate aslii yoo dubbate eega wanni bade bade dubbateeti. Kamaan
Uummanni kun akka harargeetti waan godhaniif jiran. Walumaa galatti akka Oromootti miidiyaa kanarra jiru kanatti murteef sagalee kanaa uummata kana dhabame mee maaf dhabaniif Oromoon hanga kana kan kiristaanas ta'e kan musliimaas ta'e hanga kana maaf dhabdaniif ustaadni kun nama biyya keessa taa'ee har'a argitee osoo lubbuu isaa bar takkaa hitti lubbuu isaa takkaa diinaf jedhee sodaatin hawaasa rakkate kana bira waan asirraati walitti qabdan bakka kamuu deemee kan dhukkubsate ka fayyaa dhabe ka rakkate deemee biraan ga'u jiru waan miidiyaa kanarraa argite isin biyya keessa biraan geessan maaf histiitti gootanii immoo waan kana biyyaan ga'uu bidabdanii ka sheemiina birootu magaree gaada akkati jettani ka sheemiini biroo bishaan hin deemu jira ishiif Itoophiyaa kana keessa jira bishaan hin deemu jira gurraacha mi'uutu qabadhu bishaan hin deemu jira sun Oromoo ishii gaadumaan deemu jira bar beenzinumaan deemu jira bar beenzin addunyaa kanarra hin jirre nyaata makiinaan kuleeshii ka addunyaa kanarra hin jirre nyaata moo isinitu itti naqaafi riskii rabbii kenneefi banni qaba isheen alhamdulillaahi akka keessanatti irra taa'ee afaan banee riskiin eeggatu takkaa osoo hin gaafatin kennaan martuu kennamtiif rabbiitti kenne inshaallah ati har'a aslii fi maakiin garaati nyaatte ustaadni kun garaati nyaatu dhabe waan hawaasni jaalalaa fi jaalala rabbiitii fi diinii kanaaf argite mi'aa diinii afaan isaa irraa rabbiin baase kanaaf qabu godhaniif argite galmaan ga'uu fi dadhabamte uummata kadhattuu asirra deemtee argite ruuza fi lukkuu quufteetiin argitee bari mukayyaba qabbanaa bishaan argitanii yoo isaan waa takka jedhan gabbaatanii sagalee isaanii miidiyaa kanaan baxaabbattanii sheeka kana akkamitti sagalee dhabuu fi dabdammee uummanummaan itti kaasanii maakii bira darba maalumaaf sagalee hin ta'inaa fi haa galamuu fi wanni kun maafi akka hin taa'amne maan jedhinaani haga wanne kana inni balleessaniiti waan ittiin galfatan dhabaniitiin hin balleessan maaf eeddan kana amma oromummaan keessa kana sabboonummaan keessa kana hagana diinii rabbi jaalattanii hanganuma ummata ajandaa malee waan biraan jaalanne bara Oromoon ajandaa feetaniitiin osoo amma gabbayeetiin hin taata akka durbummaa irraa fudhee osoo fuudhanii onna darbanii inshallah titi guyyaa sanitti tiktookin kiyya nama 100 seena maali ajandaa kana jaalattan aalimni rabbiitiin biratti kabajaa dhabee eegeen diqaalaa walit dhalte najoo haasa'e carraa namaa kennaa haasa ufuma bichaa yoo haasaa jetti maal faayidaa maal argattame asumarraa iyyaa oolcha malee carraa keessirraa fuune sanii ala maal barbaada gammachuu maal sii godha sirraa fuudhee carraa kee carraa sii kennine habiibi maal haasoyta dhayamuu feeta waan namni haasa'u haasaa afaanii nama qabdee ufuma bichaa haasaa oola jette ufuma haasaa oolte faayidaa maaltu jira yaaki me haasoyteeti maalishi maal barbaada haasaa carraa lammataa qabi jedhi yoo jette maal haasoyte gasi buusne kalaas maal barbaada sanii ol na dhagee obboleessoon ganna buufte na dhageeffadhu nama haasaaru baratini ustaaf ibsaa miidhamte maashaallah garuu namaafis miidhamtee quuqamuunillee quuqamni isaa si keessa jiraatus ni mala garuu ammootu quuqama nama keessa jiru akkanatti ibsan nama arrabsatanii himan ati akkanaa ta'e balu akkanaa jedhanii ibsatan dhageeffadhu gammachuu dhageeffadhu abboo akka hoolaatti jaaliin nam tokko yoo si arrabse ayyaan si dhageeffadha akka keetiin si dhageeffadha haasa'e jechuun bara nama ol bahee yaada kennatu ati ilma akkanaa ati intala akkanaa jalqaba ufumaatu namarraa haasa'uun booda dura ufuma kan keetu kabajime ufuma kan kee kabaji yoo sin jedhu haadhaaf abbaa malee dhalanneetillee haadhaaf abbaa santee kabajimeetu haadha jechuun